rakkoo si mudate dabarsitee nama biraatiif yeroo haasoftu dhibbarraa parsantiin 76 gammadee waa'ee kee haasa'a. Parsantiin 10 si rifatee si gargaaruuf yaala. Parsantiin 20 hafe immoo gonkumaa rakkoo ati itti himattee hin yaadatan. Kunis yaalii qorannoo garaagaraatiin mirkanaa'e. Maalumaaf rakkina kan kee namoota hundaaf haasa'uu irra maatii fi hiriyaa jabaa yookaan immoo gosa rakkoo keetti gargar baasuudhaan qaama dhimmi ilaallatu yookaan immoo ogeessa rakkoo kan kooni fura jettee yaaddutti himuu qabda. Lammaffaan immoo daandii milkaa'inaa kan kee namoota hedduudhaaf dabarsuun sirrii miti. Kana jechuun kan irraa barattee fi ittiin milkoofte namaaf qooduun sirrii ta'ee otoo jiru kan dabarsitee namaaf himtu bu'aa kan kee kan hin miine ta'uu qaba. Fakkeenyaaf dhaabbata Coca-Cola yoo fudhanne icciitiin isaa sirriitti eegamaa waan ta'eef waggaa 70 olii fi icciitiin isaa namoota muraasaan qabamee hanga har'aatti dameewwan isaa biyyoota adda addaa irratti banuudhaan bu'aa isaa kuuffachaa jira. Kan akkasii himuu dhabuun kan kee nama tokkorraa miidhaa hin geessisu. Sadaffaan immoo waan hojjechuuf karoorfatte hojiidhaan argisiisi malee of dura haasofnaan gufuun si mudachuun mala. Karoora kan kee isatti amantu qabattee akka xiyyaatti fuuldura deemuu qabda. Biqiltuun mukaa yeroo guddattu sagalee hin qabu yeroo kufu malee akkuma jedhamu haasofnaan karoorri kan kee gufachuu danda'a. Afraffaan immoo kabajamuu barbaannaan aangoo fi qabeenya utuu ilaalin namummaa isaatiif nama kabaji. Namni tokko yoo sitti mufate akkaataa dogongorri itti uumame sirriitti ibsii fi dhiifama gaafadhu. Sitinnaan irra deddeebitee hin kadhatin. Sababni isaas namoonni tokko yeroo kadhataman sirriitti waan isa barbaachisuuf yookaan immoo na sodaatee na kadhata jedhanii hubatu. Kan waliif dhiiseef rabbiin dhiisa. Dhiifamni waan hundaaf furmaata nagaan tura.